waaqayyoo alaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galata waaqayyoo baga geessan baga dabartan baga ceetanii bacaqii gannaa gara booqaa birraatti dabartan isiniin jenna baga geessan firoonni keenya maatiin keenya hundumti keessanuu baga geessanii baga waaqayyoo isin dabarsee isin ceesisee nama guyyaa har'aa argu isin taasisee bara sana bara dhaloota baay'ee liqimsitee dhaloota baay'ee boochistee bara 2014 baga dabartanii baga ceetanii baga ooltan isiniin jenna walumaanuu baga oollee baga dabarree guyyaa har'aa geenye mee astuu hordoftoota keenyaan baga geessan jedhii maatii keenyaanis illee baga geessan jedha sumaan. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka afaan isin keessa jirtanitti hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenyaa waaqayyoo galannaa ta'u baay'ee isin jalaa bannee jirra viidiyoo hojjechuu deemnee turreerra har'a kunoo deebinee dhufnee baga geessan isiniin jechuu dhufnee baga eegumsi gargaarsi waaqayyoo isinii baay'atee bara 2014 gara bara 2015tti baga dabartanii baga gargaaramtanii baga gammaddan isiniin jedha eegumsa waaqayyootu namaa baay'ata malee. Dhaloota baay'ee dabaricha afaanicha keessatti kan hafe garuu eegumsa waaqayyoo nuu baay'annaan kun lubbuudhaan jiraanne nama bara haaraa argu ta'anirra gooftaan maqaan isaa haa eebbifamu isiniin jenna. Kanaaf mee ayyaanni kun kan nagaa kan badhaadhinaa kan gammachuu waaqayyoo gooftaan nu haa taasisu biyya keenyaa waaqayyoo nagaa jaalala tokkummaa haa kennu barri kun bara nagaa waaqayyoo gooftaan nu haa taasisu bara jannatti milkoomnu. Bara kaayyeessineettiin galmaan keenya waaqayyo gooftaan hunduma keenyaaf haa taasisu kana isiniif hawwamaan hawwitamee fi bara kanatti daawwattoota keenyaaf. Bara kanatti bara gammachuu bara jaalalaa bara tokkummaa baratti akka wal qabnu bara wal gargaarru bara isa dhabe bara isa amma bara isa darbe keessaa dhaloonni baay'een kufee hafeera dhaloonni baay'een badee achiin hafeera waan ta'eef bara kana keessa immoo kun akka hin dhufne jabaannee amantaa qabnuun waaqayyoon kadhannee bara itti dhaloota rakkatan gargaaru dhaloota dhabaniif immoo waan qabnu kenninu dhaloota immoo duubatti hafan akka harka qabnu waaqayyo nuuf haa taasisu biyya keenyaafis walii galtee dhaloota hundumaaf waaqayyo addunyaattiidhaaf walii galtee akka kennu hawwaa. Egaa maatiin keenyas baga geessanii baga waaqayyoon sin gargaaree guyyaa kana agartan isiniin jennaa qaama sin bira jiraachuu baannus yaadaan akka sin bira jiru yeroo hundumaa an beektudha yaada baga waaqayyoon sin gargaaree guyyaa har'aa geessanii isiniin jennaa hundumti keessanuu hordoftoonni keenyas barri nu gargaaraa nu bukkee dhaabbachaa jirtan arras nu biraa hin hafiinaa nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabbadhaa. Gaasiniin ayyaanni maal akka keessa jiru gaa hundumti keenya beeknaa biyya keessaa mee ayyaanni biyya ormaa fi biyya keessaa akkam ammam wal caalaa isa jedhu immoo ani fastuu wal gaafannaa isinis immoo itti bohaaraan isinin jedha mee ayyaanni biyya ormaatti ati dabarsituu fi biyya keessatti ati dabarsituu garaagarummaan isaa maali? Ayyaanni dhugaa dubbachuudhaaf edda maatii keenyarraa gargar baanee gara biyya ormaa dhufnee ayyaanni edda biyyarraa maatii biraa baanee gara biyya ormaa dhufnee ayyaanmayyuu natti fakkaatu miidiyaa irratti beeka malee waa'ee ayyaana wanti nuti beeknu hin jiru kushiinaa keessatti dabarsina nuti hojii irratti dabarsina malee waa'ee ayyaanaa hin beeknu garuu waaqayyo nagaa nu kennee isaa baroota barootatti nu dabarse maqaan isaa eebbifamu wanti hundumtuu qaqqabamaa waaqayyo immoo guyyaa nu kennee bara nuu fidee maatii keenya gidduutti gadda akkuma duratti akka kabajnu abdii fi amantiin qaba. Garuu kan biyya keessaa fi kan biyya ormaa annaa jiranii ayyaanni gargar maaliif innaa maatii biraa maali nyaatta maaltu dhufsiiste? Nyaacha miti dhugaatiyyuu miti nyaachiif dhugaatiyyuu miyyuu noolu yeroo hundumayyuu nyaatama dhugama garuu inni yeroo ayyaanaa maatii gidduutti dabarsanii gaafa ayyaanni gee maatii kee yaadatta baay'ee ani fakkeenyaaf yeroo kan isinuma yaadadhaa irra caala kaniin maatii sirriitti yaadadhu guyyaa ayyaanni dhiyaate guyyaa ayyaanni ga'eedha. Baay'ee maatii yaadadhaa kana isiniin jedhaan ayyaanessa hin beekan miidiyaa irratti an argaa. Ayyaana biyya keessaa biyya ormaa gaafinas dura dhiyeessan immoo deebisuudhaa fi biyya ormaa keessatti ayyaanni hojii irratti dabarfama. Ayyaana namni namaaf hin beeknedha. Tuma kabajaniyyuu kan kabajamu namni siif hin beeku boqonnaan hin jiru irratti hin jiru wanti ati nama faana baatee wal argitu hin jiru akka keenyatti jechuudha. Yeroo biyya keessaa immoo ayyaanni namni wal waamaa baga geesse waliin jedha wajjin nyaataa wajjin dhugaa firri illee hollaan illee wal waamaa walitti dhudhufaa
yeroo ayyaanni immoo darbee xiqqoo ishee guyyaa 2-3 dhaqee ta'ee haadha ofii abbaa ofii deemanii ilaaluutu jira bakka jiran irraa deemanii kuni faa yeroo namatti dhagahamu baay'ee ulfaataadha ayyaanni biyya ormaati. Garuu haa ta'u malee ayyaanni biyya ormaa keessatti utuma kabajneeyyuu utuma waan barbaanne hojjetanne guuttanneeyyuu manuma keenyayyuu fakkeeffanneeyyuu amma fe'ee hin dammaqu akka waan biyya jirrutti jechuudha. Maaliif ollaan keenya hin kabaju waan ta'eef manni keessa jiru namni keessa jiru hin kabaju waan ta'eef akka waan biyya jirrutti nuuf hin dammaqu. Amma fe'een hojjennuyyuu bareechinuyyuu jechuudha. Baay'ee garaagarummaa qaba. Ani immoo ayyaanni yeroo ga'u baay'ee kan natti dhagahamu yeroo maatiin baga geessanii namaan jedhanii yeroo maatiin adaawwallee amma isaanii akkam jirtu naamni nuti gaafanne baga geessan guyyaa ayyaanaa yeroo jedhanii baay'ee tokko namatti dhagahama. Isaan keessaa hafuun isaan biraa hafnee gaafa kophaatti baga geessan namaan jedhan in ulfaata. Kana kanatti nutti dhagahama jechuudha. Mee mudannoo yeroo ayyaanaa qabdu naaf qoodi nuuf qoodi. Mudannoo yeroo ayyaanaa qabu mudannoo qabanii. Mudannoon yeroo ayyaanaa qabdu astuunii ndaanqoo gannatti. Ndaanqoo Kana gannatti. kuban jirtan asabdiisa. Ndaanqoo Ani gannatti. mudannoo yeroo ayyaanaa ani yaadadhu garuu innaa xiqqoo gooti. Garuu innaa ayyaanaa mudannoo dhaalee kuni qeexamaan jira miti ree. Qeexamaan yeroo amanii ganamaa kaanee dhaqnee qeexamaa hamuudha wanni taane buufan argee qeexamaa to'an naamiin hangale. Buuf argeen qeexamaa to'an naamiin hangale baay'ee sodaadha. Gaaf sana tuun qeexamaa naamiin galee ishiin dhiyattee amtee fiddee gusuggustee jechuudha. Sodaadhee nan harka duwwaa galee. Astuu yeroo ayyaanaa nyaachuudha malee hojjechuu jaalatti. Hirribaa ganama nyaatatti yoo kaasan malee hojiitti yoo kaasan hin dandeessan. Kanaaf biyya hormaatu ishii gadi ishii qabe malee astuun egaa akkanan turre. Kanaafuu isaanis isinitti qalladuu fi yeroo ayyaanaa mudannoo ani qabu. Mudannoo baay'ee wanti yeroo ayyaanaatti qabu hin jiru. Garuu yeroo daa'imummaa deemnee yeroo taphannu jechuudha. Yeroo birrii guurrachuudhaaf mana namaa deemnu guyyaa tokko reebamee beeka. Maatiin reebanii beeku aduun nutti dhiyee mana namaa deemneeti. Namni nuuf kennu yeroo diduun arrabsina mitiire. Achiin boodatumaa nama sana arrabsaa turre galgala mana nama sanaa dhaqnee bakka namoonni tokko namaa laatu birris namaa kennu. Warri kaan immoo nama saroota fa'aa namatti ari'u. Kanaaf jecha namni baay'ee nu beeku saroota yeroo nutti ari'u nuti abaaraa turre dhaabbanneeti. Achiin booda galee reebamee jechuudha. Mudannoo kana illee hin dagadhu. Kanuma qaba mudannoodha. Mee dhaamsi bara haaraa kanaa biyya keef dhalootaaf ola deemaa hundumaaf qabdu maali? Bara kana Waaqayyo gooftaan bara jaalalaa fi tokkummaa nuuf haa taasisu. Baratti harka wal qabatanii kan kufee lafaa kaasanii kan dhabe immoo amma qaban gargaara Waaqayyo gooftaan nu haa taasisu. Dhaloota hundumayyuu garaa walii laaffisee walii galteedhaan keessumaa biyya keenya keessatti maaltu dhabamee namni hojjetu dhabamee miti nagaatu dhabame. Yoo nagaan jiraateedha namni kan bahee hojjetee galuu danda'u. Lafa nagaan jiru immoo hiyyummaan hin jiru, dhabnis hin jiru. Nageenya jiraannaan hundumtuu akka mataa isaatiitti waan danda'een hojjetee bula. Waaqayyo gooftaan biyya keenyaaf saba hundumaatiif nagaa haa fidu. Kana kan hin hawwisi, kana kan hin kadhadhus Waaqayyoon isiniin jedha. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana nagaa Waaqayyo gooftaan maatii keenyaafis isiniif isaa taasisu. Egaa isinitti hin dhaga'amini biyya ormaa keessatti ayyaanni hin jiru. Koottaas. Biyya keessatti ayyaanni hin jiru. Isaan nutiyyuu yeroo ayyaana isaanii biyya keenya keessatti amma fakkeenyaaf yeroo ayyaana isaanii baay'ee kabaju. Garuu biyya kana keessatti isaan ayyaana kabaju hin argine. Mana kana keessatti jechuudha. Bakka biraan beeknu garuu mana kana keessatti baay'ee ayyaana kabajanii kan kabajan isaan hojii isaanii fi hojii yeroo hundumaa hojii hojjetanidha kan isaan onneedhaan malee ayyaana kan namaas kan ofiis wanti kabajan hin jiru. Keenya sirumayyuu guyyaa kaleessaa gaafti sanbataa guyyaa bara haaraati jennaan bara haaraa isa kamii ji'a sadiin booda barbarra haaraan naan jedhanii innaa baay'ee tokko onneedhanii hin beekan jechuudha. Yeroo hundumaa garuu numa kaasna nu dubbannaa waggaa waggaadhaan hin beeku garuu
hin irraanfatu. Wanti nuti waa'ee kanaa kabajan hin jiru. Egaa wanti nuti dhaamsii nuti dhalootaaf qabnu barri kun bara gammachuu, bara jaalalaa, bara tokkummaa hunduma keenyaaf haa ta'u, baratti harka wal qabnu, baratti wal gargaarru, baratti waliin mari'annu nuuf haa taasisu Waaqayyo. Baroota darban irraa waa tokko hubannee waa tokko barannee akka dhufne abdiin qaba. Barri kun immoo bara addaa ta'e bara hundumtuu dhaloonni hundumtuu harka wal qabu nuuf haa taasisu Waaqayyo isiniin jennaa. Hordoftoota keenyaa nagaa isin gaafachuuf kanarratti yeroo dhufne biyya kanatti jechuudha. Biyya kanarra amma fakkeenyaaf yeroo ayyaana isaanis ta'ee yeroo barri haaraan seenus ta'e ayyaanni kamirrattu dhaloota kanarraa mana jirru keessa maal barattee galtaan waa ayyaana irratti. Amma biyya keenyaaf dhabaanis haa ta'u qabaanis hiyyeessis haa ta'u sooressis dirqama diggisee nyaachuu qaba. Fataaraas warri qabuun geeddarataa warri dhabee garuu wannidha. Isaan kanarraa maal hubattee galtame yeroo biyyatti galtu? bara haaraa isaan biratti barri haaraan isaanii bakka waanuma qabaniin isuma uffatanii isuma duratti nyaataniiti kan dabarsanii. Garuu biyya keenya keessatti barteedha beektaa wanti kun baramee fi wanta har'a dhufe osoo hin taane durirraa kan dhufedha. Isaan garuu wanta har'a dhufe osoo hin taane isaanis immoo akkuma keenya waanuma arganiin jiraachuun waanuma duratti qabaniin hojjetatanii waan duratti nyaatan waan duratti uffatanii dabarsuun isaan durattuma dhufe jechuudha kan isaanis. Keenyas immoo aadaa ta'eet yeroo hundumaa ayyaanni akka kabajamu yeroo hundumaa akka bakka wanti hundumtuu haaraa akka ta'u kan barbaadaniif bara haaraatti wantoota namarraa fudhataniitu abbootii keenyarraa fudhataniiti. Garuu amma uffata haaraa wanta haaraa hundanii jireenya ofii haaressaa jilba ofii haaressaa waaqayyoo ofii wajjiniin yeroo hundumaa haaraa ta'anii otoo darbanii gaariidha. Bara haaraa jechuunis namni tokko haara'ee darbuudha malee uffanni tokko haara'ee darbuu otoo hin taane uffanni hin citaa hin badaa. Garuu jireenya ofii isa boruu galgala ofii haaressuu gaariidha jedha. Namni tokko bara haaraa bara faana haaraa otoo hin taane laphee ofii yaada ofii haareffatanii otoo darbanii natti tola. Kanumaan keessaa beekee wallaalee galiinii siin gaddisiisee obboloonni koo yoo jiraattanis kan inni otoo hin beekis mufachiise hodhaan irraas yoo ta'e dhiifama naaf godhaa. Ani dhiifama isiniif godheera isiniin jedha. Waan namni itti mufadhe hin jiru garuu namni tokko yookiin beekee otoo hin beekin mufachiisuu nan danda'a. Dhiifama naaf godhaan isiniin jedhee bara haaraa kana keessa darbaa isiniin jedha. Barri kun bara dhiifamaati kan ta'eef. Otoo qiimii walitti wanni taatan bara kana keessa hin darbiina. Kanas ni dhaama. Atoo maal jetta? Egaa hordoftoota keenyaa guddaan of galatoomaa waan wajjin turtanii fi ammas nu biraa inafiinaa nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabbadhaa. Laayikii, sheerii, sabskiraabii godhaan nu bukkee dhaabbadhaa. Diggaamee bara gageessanii onkaan adarrasaachuu hullaachuu amaarinya bittisamoo onkaan adarrasaachuu na maal jettanatu? Kanaaf amma viidiyoo biraatiin deebine walitti deebinutti nagaannoo tura. Akka kana duratti hin bannu kana durallee hojiiruma fiizii nu godhe walirraa nu balleessee sichi kanaan booddee piraankii fi chaalenjii garaagaraatiin deebine akka walitti dhufnu abdii fi amantii hin qabaane. Kanaaf waaqayyo gooftaan nagaa sinaa taasisuu nagaannoo tura. Laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa, sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Yaada qabdan immoo koomentii alatti nu barreessaa. Wanta dogoggorre immoo nu gorsaa isiniin jenna. Obboloota keenya gooftaan si wajjin haa ta'u. Nagaa ayyaana gaarii.